Kun ardii miidiyaa neetwoorkii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nageenya rabbii bakka jirtan isin haa qaqqabu. Jalqaba irratti hangafoota oduu dursuudhaan oduu keenya karraaf qabanne isin biraan geenya nu wajjin tura. Kini dhiyeessii boba'aa mudatee hordofuun ministeerri faayinaansii terminaala boba'aa Jibuutii waliin mari'ate. Mootummaan Turkii dhimma handaara galaanaa irratti Itoophiyaa fi Somaaliyaa mariisisaa jiraachuun ibsame. Inistituutichi mirga waraabbii kalaqaalee 4 argate. Buqqaatonni 1,400 ol gara godina kaaba lixa Tigraayitti deebifaman. Kini dhiyeessii boba'aa mudatee hordofuun ministeerri faayinaansii terminaala boba'aa Jibuutii waliin mari'ate. Rakkoon dhiyeessii boba'aa torbaan darbee mudatee ture hordofuun jilli ministeera faayinaansii obbo Ahmed Shideetiin durfamu Jibuutitti argamuun ministeera anniisaa Jibuutii Yuunus Alii waliin ta'uun hojii geggeessaa terminaalaa dhiyeessii boba'aa Horaayizoon obbo Ammar Hassan waliin mari'ataniiru. Rakkoo suphaa terminaalichaa mudatee fedhiin dhiyeessii boba'aa Itoophiyaa dabalaa dhufuun walqabatee rakkoolee dhiyeessii boba'aa Itoophiyaa mudatee furuurratti mari'achuu odeeffannoon qoonsila Itoophiyaa Jibuutii jiru ifoomsee mul'iseera. Fedhiin dhiyeessii boba'aa Itoophiyaa dabaluu eeruun dhiyeessiin boba'aa dabaluun barbaachisuu ministeerri faayinaansii Ahmed Shidee dubbataniiru. Mootummaan Turkii waldhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti uumame furuu fi biyyoota lamaan mariisisaa jiraachuun gabaafame. Waliigaltee handaara galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti raawwatame hordofuun mootummaan Somaaliyaa deebii laateen gochaan kun tokkummaa Somaaliyaa irratti balaa uuma jechuun waliigalticha fudhatama hin qabu jedhee ture. Jilli mootummaa Somaaliyaa kan ministeera dhimma alaatiin durfamu Ankaaraa kan gale yoo ta'u, dhimma kana walqabatee ibsi mootummaan Itoophiyaa baase hin jiru. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa gamasaatiin marii Turkiin mijeessite kanarratti hirmaachaa jiraachuu karaa fuula Tiwiiteriin ifoomseera. Inistituutichi mirga waraabbii kalaqaalee 4 argate. Abbaan taayitaa qabeenya kalaqa sammuu mirga bu'aalee kalaqaa Inistituutiin Artifishaal Intellijensiin kalaqee 4f mirga waraabbii kenne. Kalaqaalee mirga waraabbii kennameef kunneen hojiilee kalaqaa gosa dhibee sukkaaraa fi kaansarii harmaa, dhibee gogaa daa'immanii fi dhibee baala bunaa adda baasuuf gargaaran ta'uun ibsameera. Buqqaatonni 1,400 ol gara godina kaaba lixa Tigraayitti deebifaman. Buqqaatonni 1,400 ol godina kaaba lixa Tigraay aanaa Tsallamtitti buqqaafamanii turan deebifamuu miseensi koree deebisanii ijaaruu beeksise. Buqqaatonni kunneen haa deebifaman malee sodaan nageenyaa jiraachuu himame. Miseensa koree deebisanii ijaaruu kan ta'an obbo Taaddalaa Mangistuu turtii Addis Istaandaard waliin taasisaniin rakkooleen akka imala dheeraa fi adeemsi buqqaatota deebisanii qubachiisuu ulfaataa ta'uu eeruun buqqaatonni 1,456 waxabajjii 29,2024 deebifamuu Taaddalaan himeera.
Buqqaatonni kunneen gara ganda Maayii Ayin, Maayii Ambaasaa, Madaanii Alamii fi Wuheedaatitti deebifamaniiru. Imalli buqqaatota deebisuu biraa waxabajjii 30, 2024tti karoorfamee ture hanga gabaasni kun qindeeffamutti hin raawwatamne.